huccuu diimtuu uffatee ilillii diimtuu nu gabba rabbi nu haa gargaaru malee achirraa duuba gartee lubbuu isaa miidha dura lubbuu isaa miidha eegasii lubbuu namaa miidha belalati warra gartee namni gartee kitaaba rabbii kana duwaan diin kana baratee yookaan fagaate guyyaa juuza lamaa sadii qaree salaata isaa qaxin goonee masgida salaatu namaas hawaasaa sumaan godhu warri kanatti hawaasa boochisu kana cufa laalati sigale warra hawaasa boochisu laalati mujrima jechuudha mujrima dubbii ajaa'ibaa zaalimaa haasidaa sigale wallahi gudii ajaa'ibaati gudii addaa duba namni gartee lubbuu isaa miidhu alladhi yazlimu nafsahu namtichi lubbuu isaa miidhu lubbuu namaa biraatis ni miidha namni lubbuu isaa miidhu lubbuu nama biraallee ni miidhaan siin nama biraallee ni miidha rakkoorra geessa gaagaamarra geessa lannoo lubbuu isaa miidhu jira kun muslima ifiin jaan salaatu masgidan beeku iddi jaalalaa yoo dhuftees ni kabaja guyyaa haadhaa jaa ni kabaja waan faranjiin jettuun cufa gartee nagarree warra gartee tiiktookii fi maali warra kana gartee waan faranjiin tiiktook irra goote cufa waan biyya biraatti arkema baadiyyaa gartee biyya teenyatti nama deemuu susanii kaartoona mata kaayan firaankiidhaa jaan siigale yennoo wanni kun maallaqa gartee oofaa jechuudha idan dhaloonni kana badu jira dhaloota diin irraa uumaan beene dhaloota kitaaba rabbii irraa fagoo dhaloota salaata irraa fagaate dhaloota salaatan beene sigalee hattoota lafaa ol ka'an gartee xiqqeenya irraa hanna baran hin agarree OBN waan lafa ka'an agartee gudii OBN baasa fidee gartee egaa namni waan sallaale guduma addaati bee waan ajaa'ibaa egaa akkana keessa jirra waan ajaa'ibaati waan hedduu nama naasa waan hedduu nama gaddisiisa mi'annaa kun cufti gartee jahalii wallaalummaa jahli wallaalummaa barnoota duniyaan qabu akhiraan qabu rahmatan qabu ummataaf rahmatan qabu illa garaasaa guutuu malee garaa baasee ilaal tara takka biiratti dhugaa tara takka maalitti dhugaa tara takka itti nyaataa baankii oluma kaayaa garaa baasee if jala gadi ilaal hada musiibaa balaa ajaa'ibaa jechuudha balaa silaa garaan kun hin jirre nam tokko akkasii waliin hiraarsu uumatti gaggane nu kanaa cinqii nu kaaya sigale Hamza akkasii bar Hamza duuba jara keenya dubbiin hedduu khatara dubbiin hedduu hamtuudha لا تظلموا أنفسكم لبو تيسن ميدنا قافا لبو تيسن ميتا نما برال لي ميتا لا لبو في كم ميدا نمني نما يسلام ما أمانتي سا سري توردوفي وانا أمانتي سا يسل أوركي تغرتي سلار رافقاتي نمو سيقاله لبين توني شفتني جرتي سيقاله ميديا رتسبين وتوان تكنتوينو أواسا كي نجرتي وچارش تكرانتوينو جان واتكرانتوينو مالنتوينو خمنا دوبانا كرتوني غوتانو سلا كاميرا اسني گتمني كمسن إيجا بوليس تنافو دوبا حالي دونا منايس إن شاء الله يا رب جي برو मैं वाय रमदाना करते फिर वाय रमदाना करते
soomana irraa inshallah hanga soomanni gartee dhufu silaa udarsii dhaabne waa'ee soomanaa yoo hanga dandeenyu gartee rabbiin nu laafise oofna. Baatiin soomanaa tunis dhuftee wallahi warra gartee soomanu rabbi nu haa godhu hin beeynu. Warra gartee halkan Laylatul Qadrii warra amata dhufu soomanne yoo ja'an wayita soomanni guyyaa silaa boru ja'an arrafaa ruuhin nu keessaa kutuun mala hin beeynu jechuudha. Baatii Shaabaan tana keessa gartee warra soomana bara dheengaddaa kee halkan gartee Laylatul Qadrii raayitii godhame ni soomana warri eegsii kun soomanu je irratti murteeyse rabbi subhanahu wa ta'ala. Igale tanaafu irra jabaadhaa quraanaas qaraa dhikrii heddummeeysaa jara keenya waan hanga barattanii waan dhageeysaniin rabbitti itti haa sodaannu. Igale rabbiin itti haa sodaannu liannahu rabbiin subhanahu wa ta'ala waan fedhu dalaga. Baatiin tun gartee baatii gartee araaramaa dhufte baatii kheyriidha. Igale hin beeynu yoo amma gartee amata kana nu soomansiise amata dhufu gartee soomanuu dhabuun mala hin beeynu. Amata kanaa soomana kana soomanuu dhabuun mala. Ganaa guyyaa 15 jechuun bar zaa meeqa buleeyso saa gartee meeqa mee guyyaa 15 kana zaa sii kana dhayime iga buleeyso mee zaa teenya akkatti fiixu jiru laalate akkatti umrii teenya balleeysu jiru laalate. Tanaafuu laal qawmii gartee waluma saaxiluuf dhaabbattus rabbiin hin godhin sigalee yaa jara keenya. Nama naasise yeroo hedduu ani social media kana gartee hedduu takka gartee qalbiin isirraa nu cabxeeti mirqaan amma akka dursan hin qabu anamma hin beeku nama naasise social media gamana gizee seente gartee waluma saaxilu hedduu gartee nama naasisa firraa gartee teenyeetuma gartee ofirraa Quraana qaraanee zikrii goonee gartee ammaas rabbiinis waan hundiisuu gartee jennee nu sodaanna malee sila social meediyaan kan woolee gartee walii cufanii firraa lafumotana gartee firraa daawaa godhu akkas nama naayisa. Qilleensa irratti gartee waa qaraayisuus ummata irraa waan guurratuuf silaa ummata irraa illee waa guuree lafatti illee ummata qaraayisne nagaa beeka. Qaraayisee nagaa ummata aliif hin beeyne hedduu jira qawmiin rakka jirutti gartee aliif hin beeytu qilleensa irrattis aliif barsiisaa lafatti silaa aliif barsiifne har'aas hin jiru sigalema duuba haalli gartee akkana wal saaxiluu kun hedduu gartee nama yaachisa. لأنه قبنا أخي خنا قرتي إنه ما بقى ما عادي فاشل متى يوجو فاشل متى والله من ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة نما مؤمناتكو نما مسلماتكو ستري أبونا ستري سيقال دلقة namni kun gartee qabadii dalee hin jiru beek namni dogongorra hin jiru namni dogongorra abbaan fedhe sayisi sheekaa fi maarrees malaayika maaltu isin hin jeesse isin qawmiin teenyatu maaliif nama gartee sheekaa kana hayi nama sheekaa fuutanii ol fuutanii maa malaayikaa gootan nama xiqqoo aliif qaraayisuus maa gartee malaayikaa gootan nama aliif isin barsiisuus nama tafsiira isin qaraayisuus egaa akkasin godina sammuu teessan keessa seef gootan gartee sheekni badiin dalagu dhugaa dalaguun qabu silaa nama barate rabbi namaatiis gartee ilma namaa ta'e kan tokko gorran jiru abbaan keenya aadam muka nyaatee jannataa bee sigala
abbaan keenya muka nyaatee aadamman jannataa be muka rabbiin hin tuqin jeen sigalee soo duuba namni dogonkora hin jiru namni badiin daleen hin jiru ol fuutee afarsitee gartee silaa'uu dibbeen nama qaala jeetii fi kan nama biraa takkaa miti sigalee namuu dhufeetuma gabbee kalaas taatee fi afarsee oowwa kaasee bara dibbee tana tumee idan gartee wanni cufti qiyaasa qabdi jedha keenya wanni cufti qiyaasa qabdi galee dhiisaa waliirra kutaa anillee yoon gortee dalagaa gorodheetu nama saaxila anillee ni saaxilama yeroo odoo fagoo hin dhayne ammumatti saaxilama because namni keenya akka inni ati qoomiin teenyatu laa duniyaa laa akhiraa duniyaan qabdu akhiraan qabdu qoomiin teenyatun walaa duniyaan qabdu walaa akhiraan qabdu sigale duniyaan dalagannee harkaan qabnu akhiraa dalagannee harkaan qabnu nuti waan keessa jirru hin beekan barnoota duniyaan qabnu barnoota akhiraan qabnu irra guddaan qoomiin teenyata gartee cinaan ta'a kaafaa darbitee dhiftee cinaan ta gartee kilaasii afuritti gartee dhiiftee dhufte sigale cinaan ta gartee haadhaa fi abbaan abaaranii biyyaa baasanii cinaan warra gartee sigale tarbiyaan qabne kasaaraa guddoo jechuudha. Gabbeetuma namuu misaa'il tokkicha harkaa qabu dhoosa darbaa jechuudha. Xiyyitii harkaa qabu namuu sirra darba. Nama naayisa. Diini hin qabnu. Duniyaa hin qabnu. Dhaloota kasaare. Sigalee? Tanaafuu isaa jira keenya. Rabbi jecha waliin rakutaa. Rabbi jecha waliin rakutaa. Sigalee? Rabbi jecha waliin rakutaa. Ummata garii qoonqoo waan nyaatan kanaa wallee kana godhaansaa saaxiloo maabara saaxiloo sigalee dhaloota saaxiloo sigalee duniyaan fitina wayita jenne duniyaa laalate yoo fete duniyaan fitinaa isiin fidu jirtu laal fitinatu duniyaa social media kana gubbaa osoo maalleen hin jirre sigalee tiktokni kun osoo maallaqa ni daamne namni asirraa umaan godhu deemee dalagataa taakka maalleen fitinaa qabaachuu ka aangoo qabu imtihaan fatanaa ka aangoo harkaa qabuus maallaquu namarraa guura ka xiqqishoo afaan qabuus gartee asirra feemasa ta'eetuma gartee dhukkee nama kaasa ka xiqqoo rabbiin afaan walii qaqqajeelcheef afaan haasawaa kana Kati Rabbiin afaan haasawaa waliin qaqqajeelcheef TikTok kana gubbaa uwwa kaasa. Karabbii aangootti kannees ganda keessaa waa guuru. Karabbii humna kanneefis gartee humna isaatiin gartee okoottu jee nama kana gartee onni godha. Hattuunis maalis laaladu. Maaliif kun ta'a? Nama naayisatu. Nama naayisa. Akkaataa nuti deemnu kun akkaataa halaaqa beek. Oofaniiti nammee ka kasilaa salfii duraa salaatuma kanaa isinii dhiise jaa. Kaan gabbee. Salaatuma keessanuu isinii dhiise. Islaamuma teessan tanaa warkaan fedha. Daran gartee jalaa nafanii jala fiiganii yoo ni shamiza darbee sigalee qaaniteeraa darbee kofoo yoo darbee ilaa hanqa inni gartee butaantiis darbee gartee qullaa fiigutti akkasitti gartee jalaa nafan.
qullisanii garte barqoomii addaati bar dhaloota ajaa'ibaa dhaloota nama jalaa hafuun beeyin egaa dhaloota si jalaa hafuun beeyin dhaloota dhiifama yoo yatteenis dhiifama beeyin wal quban qabu khaaris dhufeetu viidiyoo daqiiqa 2-3 sirra waraabee kutanne malla inni jaabamaaf mookam jaabar sanuu si harkate yaa rabbi nu sattar yaa rabbi nu eegi yaa rabbi nu eegi yaa rabbi jala kana jalaa nu baasii